guutuu qarshii isaa hanga xumuraatitti yoo dhageeffattan meeshaa mana guutuu kan dhageettan Aliyaa Hasaasaa Rabbiin nagaan keessa isii haa jiraachisu. Yeroo mana galchinee jennee xiqqoo jechuudha silaa viidiyoo guutuu kan isinii waraabu namoonni akkuma beeytan yeroo meeshaa feetanii deemtan namoonni tokko tokko kan miira adda addaa agarsiisan akkasuma mootuyyuu rakkoo adda addaa waan akka hinaaffaa meeshaa baay'ee dhufu kan jaalannellee hedduutu jira. Sababa saniif hunda isinii waraabee meeshicha kana tokko tokko isaatiin kan ilaaltanii fi kan jaalattanii. Mee assalaamu عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون أروموك يجوتو جرتو أمنتيف كتانو سولين كودين بقجراتن. إسين جالة دا إسين كابا لايك شير وليف كتون هيروتك السني كودا. ميشان كون سربرايزي كابا أبليتي يوكين هريايسي تنمو أبلومان رحيمو مالي وليفيدو سربرايزي قدا غوتيفي ودو إسين هم بيكين ميش شكنا بتميفي نبرتي سالا جلقبا كسالونا الرأي قدلا هند ساكرشي وليقل إسيني في محرة ميشا باين مرتيسو دليتاني فكوفا رتي أكما سكتر بدن كان حالا دابتا هنتولي فيديو ورابده فيديو في فليسا رتي سنغرسيسي جرا كاني رومي نتقبي يوتهو وردرسوتا في كبجمتو تكيا حالا دابتا هنتولي جيتشو بساني في تيسو نسا أكتر رأيني دابتا ربطاني أن ميشي چكوها سنغرسيسي في كوني كنترول بالفيدا باهي بريدا لا بلبلا سدي نادا لغمو مالي كيسي ساكون أتراهن غكيتي باهي قدادا فيت سننجلا اتيانسون أكاسو ما ستلي هم بيساتي كنسومني نسا أستين تاني من إسي أدون تهيني أجمدتي حاجة تكاري من نسي نادي بجدي هم بيساتي هارا يوان تيف من بنمو كوني مدردرا نسا أكن أصون تهين كيسومني نابا نوان انفريني في بانون دان دينيجون ديما الزلمي gara tokkotti baay'ee guddaadha inni asitti isin argitan kun kana sadi ka ta'u jechuudha isin galee madardara akkana babal'aa sadi ka ta'udha jechuudha itti aansuun ammoo akkasuma kunoo kiisii isaatii kiisiin baay'ee guddaadha waan barbaadifuudha teessumni isaan tolle kuni irraa bu'a isin galee kontrooliin kuni kun irraa baha addatti si'ama jechuudha akkasuma muutuyyuu asitti illee kunoo balbala hundi isaa qulfiidha maaliif jennaani nu fe'uufi yeroo midhaabannaani makiinaan aga firu jala isin waraabede kunillee laba guddaadha itti aansuun akkasuma muutuyyuu asitti illee qulfiidha hundi isaa iyyuu qulfii kan qabu asittis kunoo waan mazzanamee fi keessa isaa aga danda'een isin agarsiisa taani muutuyyuu inshallah obboleettiin teenna baay'ee gammaddii kunoo haga inni guddatu laada keessi isaa jechuudha argitanii kasadi ta'u balbala jechuudha amma wanni isin hubachuu qabdan balballi kuni silaa afur kan godhuu dandeenya jijjiirree maaliif jennaani balballi baay'atiif bu'aan qabu keessi isaa kun heddumminaan guddatee waan baay'ee nu fuudhu kan qabuudha isiniin jedha kanaafi amma waan teessumni isaa hin mijatinii fi fe'aa jirra eela kunoo aslaadha guutuu isaa qarshii isinii hima amma murtii istaandii isin agarsiisa teebiliin nyaataa kun baay'ee kalarii isaa irratti bareedee jira. Kalariin ammoo mana keessatti bareedu dirqama qalamiin mana keenyaa murteessaa ta'uu qaba. Hedduun keessan yeroo meeshaa saalonaa ajajattanis ta'e ciisicha hirribaa kalarii meeshaa mana keessanii kalarii qalamii mana keessanii fi afaa farshaa keessanii yookiin ammoo tuyyuu saraniika keessanii yoo nafiintan hedduu bareeda. Akkuma sitti argitan kanatti teebiliin kunillee kalarii kontirool bittee fi akkasuma ammoo tuyyuu kalarii tiibistaantii yookiin tiibii irra kaayannu wajjin kan hojjetamedha. Kunoo laala hedduu bareeda teessoon isaa gubbaan teessumni ispoonjii fi teessoo jahaa qabatee teebilii nyaataa guddicha haala ammayyaa'aa ta'een kan irraa qabu yeroo xaragnus ta'e yeroo qulqulleessinu bakka yoo jijjiirru kan nama baay'ee nu barbaachisne ulfaatina isaa namni tokko qofa yoo arganne jijjiiruu dandeenya manas akka malaatiin seensisuu dandeenya haala kanaan jechuudha itti aansuun amma tasriihaa akkasuma immoo kan caammaa keessa kaayannu algaa fi kutaa ciisichaa waaw maashaallah isin jedhee jira inni kuni akkuma sitti argitan kanatti kan caammaa keessa kaayatanii baay'ee bareedaa fi akkasuma immoo baay'ee saayiziin isaa guddaa kan ta'edha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya boorsallee caammallee kaachuu dandeettanii kunoo hedduu bareeda hedduu guddataa qalamii isaati waan hunda caalaa ka jaaladhe jechuudhaani itti aansuun hundi isaa teessumni isaa tolkiisiin isaa kunoo guddaadha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdanii qalamii baay'ee jechuudha barbaachisaadha yeroo meeshaa hojjennu kaayyoo dhabne kan filannoo godhuu qabna akkasuma immoo qalamii faashina dhufe filachuu qabna akkanumatti kan wal fakkaatu meeshaa mana guutuuti itti aansuun fi teessoo yookiin kursii irra teennu kan gommaa deemu jechuun luka qabuudha
baay'ee namatti tola. Ol fuudhuufillee kan baay'ee nama hin cinqine. Akkasuma immoo gubbaan isaa ispoonjiidhaan teessoon isaa alla. Akkuma sitti argitanitti tasriihaan kun asiin kiisii tokko qaba. Asiinillee kiisii tokko qaba. Itti aansuun ammoo qulfiidhaan bakkoonii yookiin ammoo dulaaba jettaniin qaba. Baay'ee gurguddaa kan ta'e gamaa gamana lamaanuu tuttuuyyuu tasriihaa hedduu waan hedduu nuu qabachuu dandeettuu fi akkasuma ammoo baay'ee namatti toltuudha. Diizaayinii bareedaadha. Namootiin jaalattan heloo jechuun nu ajajadha. Kun ufumaan deemee jechuudha. Kan jala seenuudha. Akkuma isin argitan kanatti kunoo garuu akkana yoo ilaalan tasriihaa qofa fakkaata. Yeroo dibata akkasuma immoo waa tolfatuu barbaadan qofa kan as bahuudha isiniin jedha. Itti aansuun algaadha. Jalqaba algaa komidiinoo isaarraa eegalla. Komidiinoon tokko kan akka dulaabatetti waan barbaadan keessa kaa'achuuf qulfiidhaan hojjetame. Kunoo akkuma argitan kana qulfii qaba. Itti aansuun ammoo algaan kun jechuudha. Algaa baay'ee bareedaa ta'ee fi algoota kaawwanii xiqqoo qarshii isaa adda ta'e. Itti aansuun komidiinoon asii jechuudha. Gara kaanii kiisiidha. Kiisii lama akkuma komidiinoo kamuu kan baratame jechuudha. Komidiinoon hundi isaatu irra caalan kiisiidha. Asiin kiisii lama qabdi. Algaa isin agarsiisa. Algaan mataan isaatu immoo komidiinoo dhuunfaa qaba. Asirratti soofaan kan hojjetame jechuudha. Kun liigariidha. Haala amma isin argitan kana hundi isaa kan banamuudha. Kunoo namootiin tokko algaa isin dura baase yoo matarra nama kufuu jettanii inshallah hin kufuu hin jedha. Akka banamus malee akkanarraan socho'u. Itti aansuun kunoo haalli meeshaalee ittoo adda addaa kaameraamaanii xiqqootti siqee nama agarsiisu. Ittoolee adda addaa waan tokko waan dhuunfaa keessanii fayyadamtan as keessa kaa'attanii itti cufuu dandeessanii. Gubbaa kanatti illee shaadoo yookiin ammoo diimlaayidii adda addaa galchuu dandeessanii. Mataan isaa hagana dheerata jechuudha. Baay'ee dheerata. Ini galee mataa dabalataa fi algaan kun heddumminaan dheerata. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa hedduutu jira. Isin agarsiisa. Saaxiniidha. Yookiin ammoo hiika mul'atu dulaaba yookiin saaxinii uffataati. Inni kun baay'ee dheeraadha. Gubbaa isaa dabalatatu jira. Maaliif jennaan waan jarjaraa jirruufi kuni wanni asirratti isin hubachiisuu qabu yeroo hedduu wanni dulaaba kiyya adda godhu kan jiru yoo ta'e kana adda addatti baasa. Waan baay'ee ulfaatuuf jecha kun argitanii lamatti hojjanna jechuu sadiitti tole fidi rakkoon qabu kunoo fidaa jiranii fidi rakkoon qabu. Asittis tokko walitti haala amma argitan kana andi soo bazzaate modela kan mul'atu. Wadani tazabku wasara hello manile yeram figure no baka to asibutu haga kudda karbisanii amma kan duraa caala jechuudha. Kanaaf saaxinii keenya kan adda godhu tokkoffaa irratti guddinna isaa dheerinna kanaan namni sochaasuu hin danda'u. Akkasuma ammoo balbala keessa ol alaa ol seenuu hin danda'u. Maal goone kanas addatti akkasuma ammoo kanallee addatti finnee wal bira keennee haala kanaan isa kanaan gubbarree yoo kenne wal qaba jechuudha. Itti aansuun ammoo saaxinii kiyya jechuudha kan na gammachiisuu fi adda godhu maal isiniif fakkaate tokko kanaaf akkuma isin argitanii haalli as jechuudha. Isinii galee wanni sirriitti fannifatan hin jiru. Jala kanatti ammoo kan dardaratan yeroo hunda jechuudha. Maaliif jennaan dulaabni kun baay'ee guddaadha. Namootiin hedduun kan ifa hin tahinii fi gatiin isaa maa xiqqoo dabalaa yoo jettanii fakkeenyaaf inni kun kalama ta'u jechuudha. Kabalbala lama ta'u kabalbala sadi afur goonu balbala lama qofa fidhe jechuudha. Babal'inaan isinii galaa jiran hin hubattan jedheedhaan. Fakkeenyaaf isa kana godhaa. Namni tokko kanallee kanniin jechuudha walitti balbala jaha godha. Isinii galee balbala jaha godhu odoon ta'in murteessaan isaa kunniin babal'achuudha. Ani waan ifi kiyyaa fayyadamee mana kiyyallee qabu namoonni fayyadamanillee waan jaalataniifi kanaaf kuni marti jechuudha wanni hagana guddatu hundi isaatu iyyuu kanas dabalatee kunoo argitanii irra caalaa jechuudha laala. Kunis argitanii kanaayyuu namni hagana guddaan godhu kuni baay'ee dheeraadha. Hammaan gubbaa kaayame sunuyyuu baay'ee dheeraadha. Itti aansuun ammoo kanarrattuyyuu kiisii afur qaba hundi jechuudha. Kiisii afur argitanii kunoo kiisii afur lama
sadii afran kunniin uyyuu jechuudha akkuma isin asitti argitan kanatti kan guguddatee hojjetameedha. Qoomsaaxiniin kun kalariinis ta'ee akkasumas guddinni isaa baay'ee natti tole. Hundi isaa walumaa galatti meeshaan isin argitan kan obboleettiin teenna jechuudha. Meeshaan kun kan aaliyaati, aaliyaa hasaasaati. Rabbi nagaa keessa isii haa galchu. Wanni isiin qabdu sarpiraayizii qabdi. Sarpiraayizii kana namni godhee fi hiriyaa isiiti. Eenyu akka ta'e ufumaa haa beektu sarpiraayizii. Kanaafi meeshaan viidiyoo kanatti osoo hin mul'atin hafee TV standii qabdi. TV standii baay'ee bareedaa ta'ee fi guddaa guyyaa biraa qabadhee isin hin dhufa. Meeshaalee kanneen hunda jechuudha kan kutaa ciisichaatii fi kutaa saalonaa dabalate. Akkasuma immoo sarpiraayiziin maalidha warroonni jettanii firiijii bareeda ta'e jechuu akka namoonni biyya keenya hedduun itti fayyadamanii qarshii 38,500 isa kwaalitii yookiin ammoo meeshaa oriijinaala ta'e bittee fi jirti. Kunoo firiijiin isa kana fakkaata yeroo bitee isii ergu kan viidiyoo waraabee malee. Amma ishigi kaartoonii jalaa banuu hin barbaanne akkuma argitan kanatti hedduu haa galatoomtu ulfaadhu jedhaanii anillee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni akka firiijii TV akkasuma mootuyyuu gassaalaa kunniin jechuudha eelee daabboo dabalatee kan isinii galaan bataraanii qarshiin isaa oriijinaalli hedduu dabalaa jira. Oriijinaalaa miti kan sadarkaa lammaffaa sadaffaa qabanuu qarshiin isaa hedduu jechuudha dabalaa jira dachaadhaani. Kanaaf inshaallah ta'ala kun qulfii isaa akkasuma immoo meeshaalee isaa hunda isaa walumaa galatti jechuudha waraqicha ragaati. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kanarratti qarshii isaa kan amma dhumarratti isinii himu tahaa guutuu walii gala. TV standii ammoo inshaallah dogoggoraan kan nama biraa dhufee kan isii achitti hafee meeshaan hedduudha jechuudha. Wallahi ayisuusii guutuudha. Rabbi nagaanitti si haa galchu. Dulaamnis baay'ee guddaadha. Hunda isaatu qabadhee dhufa qarshii 223 kan fixe horaa bulaa sheer laayik waliif godha.